dhukkuba bara 2009 laqabe ture. Yoo ciisu kulaalitiin ergaan na dhukkuba ture. Akkuma kun akkasin jedhu ture. Akkam? Akkuma kun Akkasin dacha'u. Dacha'u. Amma waggaa meeqaaf? 2009 laqabe. Waggaa meeqa? Taa'ee Waggaa afur. taa'ee natti dhufa. Harki kee akkasin jiru. Akkas baay'inaan akkas naan jedhu naan diriiru jechuudha. Akka fedha kootiitti naa diriiruu hin danda'u. Jilba koo kuni na caccaba gaafa siree koo irraa ka'u ganaan sibiila isaa garasii garanaa qabadhee takka iddoo siree kootii irraa jechuudha. Gaafa bakka mana fincaanii dhabu ganaata muka garasii garanaa qabadhee iddoo Mana fincaanii dha. eekaa irraa irraa ka'u. Yeroo teessus muka garasii garanaa qabatte. Kan dammuu mana namaan hojjechaa ture as jechuudha walutuma keessaati. Isa booddee eeggata gaafa jumaatanaa kadhatame kottaa warreen dhukkubsatan jennaan dhumee iddoo kan hiriira gallee isa booddee harka narra kaa'aminaa kadhatame harki koo kun amma gara barbaadeetti Akka jedheedha. Haadha baddaa foon caalii gooftaaf jedhe taphadhaamu. Ajarmaadhaa kaleen koo mirgaa kun baay'ee na dhukkuba ture halkan alam bahuu danda'e fincaan gaafa na turuuf aadaantii keessatti fincaa yookiin immoo wanti jira qodaatee tattafincaa hiriyoonni kun namni tokko hin beekani. Namni tokko hin beeku jiru bishaan fakkiitti na cikaa ganam naqa. Gaafa ciisu bitarra malee birgara dandeenye ciisu mana namaan hojjeta. Fincaan kanatti aayilaandiitti poppootti fincoomtuu fi sababa maal ta'e? Ammaan kaaka yeroo dandeen wanta jilba kanaan kan wal qabate akka fedha kootti fiigee fincaa'uu hin danda'u. Dacha'uu hin danda'u. Isa booddee kaleessa san dhufee paasterii bishaan asirra daradaranii zayitiitti naqanii namni kana fudhatee galee hin fayyaadhaan. Kaleessa iddoo kanan ta'a ture baay'ee wargame. Deemuudhaaf akka deemne keessi koo na fudhaa foonni koo mun na dhibbisa gulaaltiin koo baay'ee na dhukkubaa akka fincaa'ee nama kuusaa fincaa'aa fi illee bahuu nan dhiise baqarra waaqayyo dhimma koo xumurateetan abdii guddaa nan taa'e. Isa booddee bishaan birrii godhan kaffaleetan asumatti fixe bishaanichi. Isa booddee ammaan galuutti bishaani suni akka marsii wayinitti ta'e akka malee na dhukkubse. Galgalamma sa'aatii lamaatti baay'een dhukkube nan cannaqame isa booddee narra fee duddaa na ciise cannaqamu isa gurri baddu na sa'aattan bulee bitattis na rafaa mirgattis na rafaa jechuudha bakka. Hin jiru kwa. Minni keenya bakka. Diinna kee kan godhime kanas jilbeeffadhu kai taa'e immoo hin jiru galata dhageessaa waaqayyoo. Baga gammachuu fayyadaati namatti hin tolu. Merga keessan ol kaasaa Yesuus gooftaadha dhaal takka. Warri gaddafaan jedhama. Anis guyyaa dura gaafa isaan dhufan guyyaa roobii sagantaa kana hanga torban irraatti hanga amma irratti hirmaachaa jira. Guyyaa sana asumatti qarqara sanan ta'a kootu naan jedhanii fayyaan qabdu dhukkubsattanii ni na dhukkubaan jedhanii kanarra ammayyuu mana yaalatti deddeebi'aa jennaan rifeerii fidanii rifeerii mana yaalaa galchiin jira Paawuloos jira jennaan asumatti naa kadhatanii guyyaa sana qabee egaa galateeffannaan kiyya kan daddabalu ta'e kanan deemee godhu ta'e ammatti dhukkubbiin guyyaa sanarraa kaasee na dhiisee jira amma dugda kanas na dhukkubaa kalee kun tokkichi feentee jedhanii amma fayyaa kootii jechuudha. Birrii meeqa sin gaafatanii qo'a birrii meeqa sin gaafatanii Gurambassaa? Birriin 60,000 oliidha. Kan ittiin opereeshinii godhan? Opereeshinii nan baasuudhaaf jedhu gara 60,000 oliidha. Egaa 60 gara 100 ta'uu danda'a jechuudha. Kana oliidha kanaa gadi baasu. Erga gaafa sanaa nagaa Nagaa kooti. waan tokkoyyuu hin jiru. Raftaniiru. Rafeen bulaa fayyaa kooti waan tokkoyyuu lakkoo tokko hin qabu. Waaqayyoon galateeffadhaa argee soorata jiraata. Kan keessan kan bara baraata. Adaan nagaa. Maqaan keessan eenyudha?